harka si nyaachise hin nyaatin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nageenya badhaadha. Baga jiraatan ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtan. Bakka jirtanitti nageenya kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu. Adhallee seenaa bareeda tokko waa irraa barattan jedhee yaade qabadhee isin dhufeetiin jiru. Haga xumura sagantaa kanaatti na faana bu'aa. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii godhaa. Laayikii gochuullee hin dagatin. Akkasuma nama jaalattan irratti sheer godhaa. Seenaan kennallee akkanatti jalqaba. Qotee bulaa tokkotu ture. Innillee qonna cinatti horsiisee bulummaadhaan beekama. Horsiisee bulaa akkasuma qonna isaas qotataa osoo akka gaarii jiraatu gaaf tokko ooyiruu isaa kan qonnaa ilaaluu deeme. Yeroo deemutti hoolota isaa qe'ee isaatti dhiisee biraa deeme. Iddoon qonnaa isaa mana isaa irraa hin fagaata waan ta'eef achitti waan hojjetamuu barbaachisu hojjetee inni qeeggalu. Hoolota qe'ee inni dhiisee deemu hunda isaa dhumatteetti. Maaltu fixe laata? Wanti fixellee qeerransatu mana seenee hoolota isaa hunda isii ajjeesee waliin ga'e. Yeroo inni dhufu tokkotti hafeerra jira. Eegasii abbaan aaree dullaa fudhatee faana bu'e. Qeerransillee dheeficha jalqabe. Dheessee yoo inni jedhutti osuma qeerransi namicha hoolaa jalaa nyaate kana dheessu jiru nama biraa karaa itti dhufe. Yaa namichoo na dhofsii jedheen. Na dhofsii jennaani abboon silaa si dhossa karaa irra deemu jira eessi si dhossa jedheen. Hayyee gaagurumatti qabattee deemtu kana keessa seenaa asumatti na dhofsi hin garre jedhiin jedhe. Hayyee innillee nama rakkate kadiinni ari'u jiru baraaruu waan jaalatuuf hin hambisa jedhee seen jedheen. Eeganni dhufe afaan hidhee meeshaa fakkeessee kaa'e. Yeroo namtichi isa ari'u jiru fiigaatti dhufutti ammoo isa gaafate hin garre jechuudhaan irraa deebise. Namichi bira kutee barbaacha deeme. Eeganni fagaatee booda fagaatuu isaa arginaan koottu bu'i. Namni si ari'u jiru deemeetiin jira fagaate sinni qabu koo bu'ii jedheen gaagura keessa gabbuuse. Eegasaniillee gaagura keessaa gabbu'ee qeerransi maal godhe? Namichi kana hin galateeffate moo maal jedhee laata? Lakki qeerransi namicha lubbuu isaa baraare kana lubbuu balleessuuf deeme. Akkamitti? Gaagura kana keessa nakeette, gaagura onaa keessa nakeette, wanti nyaatan keessa hin jiru, garaa kiyyas na beelessite, yeroo dheertuu keessa na tursiise. Kanaafuu anama beela'e waan ta'eef si nyaachuun qabaa jedheen. Ajaa'iba! Maal jettanis? Eegasanii ammoo dubbiin haarawatti taate namichi. Inni an lubbuu isaa baraare akkamiin lubbuu kiyya balleesse? An tola itti oolee inni ammoo akkamitti hammeenyaan na deeba jechuudhaan dubbiin faallaa taate. Eegasanii wal karaakaran. Turtii yeroo muraasaa booda dubbii isaanii waa hin gaachuu fedhan. Abbaa murtee tokko hin geenne yoo ammoo nyaattam jedhan siifan nyaattama. Yoo ammoo lakki dhugaan na bira jiraatte ammoo nu haa arganii jedhanii deeman. Dhufanii qamalee bira gahan. Yeroo qamalee bira gahanitti dubbii gaafate. Qeerransi kun diina dheessa na dhufe. An karaa deemu jira. Na dhossi jennaan dhossee lubbuu isaa baraara. Amma si nyaadha jedha maal jettaatii jetteen. Hayyee qeerranso ati maal jetta jettee gaafatte qamaleen. Eegasanii namichi kun gaagura onaa keessa na kaa'e. Sa'aatii dheertuu na tursiisee garaa kiyyallee beelesse waan ta'eef isa nyaachuu barbaadaa jedheen. Ajaa'iba! Qamaleen agartee dhugaan eessa akka jiru agartee dhugaa murteessuudhaaf lubbuu sodaatti. Maal goota ishee? Dhugaa bakka jirtu osoo agartu yoo ammoo dhugaa murteessu hin nyaatama jettee yoo lubbuu keetti sodaatte maal goota? Mallattoo gaafii namatti amiree? Isiin ammoo qaroodha waan ta'eef mala baata. Hayyee dubbii keessan murtee isiniif kaaya. Mee garuu yeroo jalqaba ati dhuftee namicha kana gaafattu qeerransu gaagura kan akkamitti keessa seentee jetteen. Eegasaniillee qeerransi itti seenee akka itti seene itti agarsiise. Yaa namichoo erga inni seene gaagura kana akkami afaan hiitee jettee gaafatteen. Eegasanii ammoo namichillee gaagura xum godhee afaan hidhee itti agarsiise. Maal jettee qamaleen maal murteessiti laata? Dhugaa agarteetti waan ta'eef yaa namichoo dhugaan tanteetti uleen harka kan kee irra jira. Akkasuma qeerransillee harka kan kee keessa jira ajjeesi jetteen. Amma maal goote qamaleen asirratti mala fayyadamtee dhugaa murteessite. Qeerransi akkuma viidiyoo kee jalqaba irratti isinitti himetti harka si nyaachise hin nyaatinii jedhe jalqabee viidiyoon. Maal jechuu barbaada?
yeroo kana keessatti qeerransi lubbuu isaa ka diinaan nyaatamu jiru yookaan diinaan ori'amu jiru na baraari jedheen namichaan. Ergasanii namichillee tola itti oolee lubbuu isaa akka diinaan hin nyaatamne akka ammoo lubbuun isaa hin baane godhee erga isa hambisee booda inni lubbuu isaa inni hambise as deebi'ee lubbuu isaa balleessuudhaaf itti deemee jechuudha. Kanaafu yeroo kana keessatti namoonni hedduu ka'atiin teetii rakkattee rakkina keessa isa baaste teetii miidhamtee miidhamuu isa dhoowwite yeroo baay'ee iddoo isaaf kennite deebi'anii gisee karaan taaneen nama miidhan hin argine. Haa ta'uuti ammoo gochoonni akkanaa kun yeroo kana keessatti baay'ee tokko baay'ateetiin jiru. Gocha akkanaa kanarraa maal baranna? Warroonni nama miidhuu akka qarummaa yookaan ariifummaatti ilaaltan ammallee nama gowwoomsuu fi nama isin kaleessa rakkoo isin keessaa baase rakkoo keessa kaahuun waan gaarii isiniif fakkaatu. Dogongora akka ta'e viidiyoo kanarraa hin hubattan jedheetiin yaada. Akkasumallee namni tola namaaf ooltan yeroo tola namaaf ooltanitti gaarumminni isin hojjettan akka booddeen isaa isiniif ta'u irraa baratan jedhee yaada. Maaliif qeerransi kun lubbuu isaa balleessuuf deemullee dhugaan inni kalee tola itti oole sun lubbuu isaa isa baraarteetiin jirti waan ta'eef. Akkasuma yeroo baay'ee dhugaa hin argine. Dhugaa dubbatamuun argine. Eessa dhugaan akka baddeellee hin argine. Dhugaa kana murteessuuf ammoo gisee onnee itti namnu jira. Yoo an dhugaa kana murteesse yookaan miidhaan biraan irra hojii kiyyarraa ari'amuu danda'a. Nama dalagaa kanaan wal dhabuu danda'a. Maatii kiyyaan waliin bu'uu danda'a. Jireenya kiyya diigamuu danda'a. Jechuudhaan karaa kallattii garaagaraatiin sodaanni gisee nu dhugaa irraa fagaannu hin jiraa jechuudha. Kanaafuu dhugaa keessatti mala fayyadamnee akka malee kanatti malaan dhugaa murteessuu danda'uu qabnaa jechuudha. Obboleewwan keenya hedduun keessan viidiyoo kana yoo dhageessan gabaabbinaan waa irraa barattan jedhee ni yaada. Viidiyoo kana ammoo sheer godhaati akka namni biraadhee waa irraa baratu taasisa. Asumaan ammoo warroonni wal miidhuu fi wal rakkisuu aadaa taasifattan kun ammoo miidhaan abbaa fi waan ta'eef irraa of eeggadhaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo bar'aarraa kanarraa wanti barannu yoo jiraate miidhaan akka hin barbaachisnee fi nama tola nutti oole akka miidhuu hin qabne irraa baratan jedhee waan arginatti tolle jennaan isiniif qoodu. Yoo viidiyoon kun isinitti tole sabiskiraayib godhaa. Akkasuma eega sabiskiraayib gootanii olii irra kaa'adha. Viidiyoo kana laayikii tuqaa. Nama jaalattan irratti illee sheerii godhaa. Bakka jirtanitti nageenya kabajaa fi jaalala isin faana haa turu. Haga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh.